Yoyyaa nageenyi rabbii guddaa sanbaratti hajiraatu daawwattoota akkasumas hordoftoota peejii TikTokiif YouTube chaanalii Facebook Engineer Gaaddisaa Tiwutarii hundi keessan akkam jirtu. TikTokii irratti teekinooloojii saayinsii isinii dhiyeessaa turuu yaadatama. Arrammoo qiyaamaa namtolcheef qiyaamaa rabbii keenya wal jala geette dubbiin ragaa qabatamaadha. Rabat Morocco maltu kirkira ta'e Turkitti maltu bu'e akkasumas miidiyaaleen addunyaa 18 wal harkaa fuudhaan gabaasatii jiru. Galaanni Liibiyaatti cabse jedhame asteroidii samiirraa bu'e ta'uu mirkanaa'e. Eeyyeni peejii kenna video keenya warroota like gootan saffisan keessanis video keessan like godha. Warroota share akkasumas ammoo follow nu gootan follow back saffisan isinii deebisna. Aadaa wal guddisuuf walirra barachuu haa qabannu. Dhaloota diinagdee fi barnootaan cime dhaloota guddina biyyaa keessattiif saayinsiif qarooma ammayyaa keessatti imala isaa tarkaanfate nu haa taasisu. Eeyyeen gama sagantaa kiyyaatti isin balballoomsa. Kun waraana addunyaa sadaffaa kan uumama asteroidii fi Ameerikaaf Raashiyaan daangaa irratti waraana qubsiisu kaleessa galgala eegalan maaltu dhalatuu deema. Lola uumamaatii fi lola namtolchee nafaana bu'a. Barrier, one of the souks, all of the... In Derna, on the northeast coast. Egaa lolli wal'aansoo qoosaa gara uleedhaan wal shaxxisuu siyaasa qabbanaawaa irraa gara furguga misaa'ilatti akkasumas ammammoo haxaawwii atomic bombii nuclearii sadarkaa walitti garsiifatutti gadi baheeti jira. Furgugni saatalaayitii guyyaa dheengadda Ruusiyaan gara addeessatti gadhiiste rakkoo teeknikaati jecha turtusi. Al-Jazeeraan maal qabate bahe akkasumas ammoo kanumaan wal qabachuudhaan sadarkaan amma jiru sadarkaa hedduu yaachisaa ta'eeti argameetiin jira. It is estimated that are the approximately 18 nuclears are headed in the world today, while it is favored than either US and Russia's protest during the Cold War peak. Lolichi lola qabbanaawaa irraa gara lola ho'aa anatu sii beekan hidhannoo waggoota 30-40 dura biyyootti nikleeriidha. Ameerikaan nikleerii sadarkaa lammaffatti yoo argamtu biyyi Vladimir Putin namicha guddayyaa mataa qululluudha. Vladimir Putin waan dhadhaadatan fakkaatu. Nuclear weapon stock applies today. Jedhu irratti barreeffamni kiyya har'a. Egaa gadi baana waliif haloo qabaachuun maaf barbaachise? Dubbittiidhaan gadda daawwannaa pirezidaantii United States Mr. John Biden Indiyaatti taasise. Foorumii biyyoota G20tiin wal qabsiise. Deemsi imalli pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin namicha guddayyaa furdaa bululii Kooriyaa kaabaa Mr. Kim Jong. Egaa dubbittiin wal hadhuudhaaf gadi baate fakkaatti. Miidiyaaleen addunyaa ammoo qoosarraan wal harkaa fuudhan. Biyyi xiqqittiin Itiyoophiyaan ammoo kola basaastummaa sarvarii Ameerikaatiin hojjetaa isii kan taate tokko gaa Itiyoophiyaan qacarame jechuun wal afaan gaaffii deebisuu imaammata dippiloomaasii kanumaan wal qabateet oduun balballoomii har'a dokumentariin deeggarame 1 2 3 jedhanii wal faana baqqaanaa isinii dhiyaachuu deeman. Eeyyeen peejii kenna like dit akkasumas ammoo follow copy link gochuun nu faana bu'aa isiniin jenna. Agarsiisa tiriitii waraanaa kanaan booda dubbiin haxxee hidhu akkasumas waa'ee asteroidii irraa dheengadda isinii dubbadhe gaaga'amni galaana rukuttaa dheengadda hidha addaa lameen naannawa Tripoolii mirgatti argaman lubbuu namoota 22 galaafate Liibiyaa asteroidii ta'uu saayintistoonni mirkaneessan. Morokkoon akkasumas sirgiga gurguddaa dheengaddaa kan mucuca lafaatiin rukutamte jedhame innis handhuuree asteroidii ta'uu kanaan dura dhaamaatii turre. Waaqni nu baraarina. Nafaana bu'aa tiriitii kana daawwadhaa walitti deebina.
백마들을 탄 기수들을 선두로 항일 무장투쟁 신세 강태의 부대가 원수에겐 복수의 명중탄을 walitti deebineetiin jirra kabajamtoota hordoftoota keenya kun egaa dolli waraana addunyaa sadaffaa namuu waan qabu meeshaa haxaawate uumamni baqqaanaa uumaa rabbi biraa ammoo haleellaan mucuca dhagaa samiirraa dhufaa jiru asteroidii ammoo biyyoota lama ammumaanuu gaaga'e guyyaa dilbata dheengadda galgala galaanni liibiyaatti cabse jedhamee riqichicharra bu'ee kan jedhamee qorannoon saayintistoota taasisaa jiru egaa galaanni cabuuf bubbe jedhaniiti haa afaan afjoof lafjoo dubbatan malee dubbittiin dubbii asteroidii baqqaana maarsiirraa utaale ta'uu Aljazeera CNN BBC'n gabaasuun gabaasa keenya kanaan duraa keessatti tarii qiyaamaan jedhamaniyyuu bu'itti kan jedhu sodaan ummata keessatti uumame. Morokkoon biyyittii seenaa qabeettiin Afrikaa kaabaa ollaan Liibiyaa. Akkuma beekamu kirikira lafaatiin namoonni 6,000 gammatti achi buuteen dhabame hedduun isaaniis dhumaniitiin jiru. Kirikira kanaan wal qabsiisee kirikirri baqqaanaa kuni furguga toonii 340 ta'uu dhagaan caccabaan hawaa irraa gadhiifamuun mirkanaa'ee jedhu. Haa ta'uuti kirikirri kuni handhuura gaara Morokkoo kaabaa kan tahe Raabaat irratti yoo gadhiifamu gurguddoowwan walakkaa handhuureedhaa kan daawwannaa iddoo seenaa qabeetti lafa jalatti awwaale. Asteroidichi kunoo इसमें अगर तंकना मस्कनस दाऊ अड्डा जन्ना लेकिन अब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार अर्थ को एस्ट्रॉइड भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में सेनान इमलाफ गोरे कबा अक्कुमा जडमु which countries have the nuclear weapons beyond nuclear sadarkaadhaan hidhatan hoo isaan kami nucleariin uumama rabbii keenya guyyaadhaan dachee irratti gadi furguga akeekkachiisa uumamaaf uume fakkaata eeyyen waa hedduu barattu amma xumura sagantaa kiyyaatti Ruusiyaan gulantaa atomic bombii aktiiv ta'e 6,257 gara aktiiv 1,458 amma addunyaa barbaadde sarkanfiraansii dachee square kilomeetirii naannessuu dandeettu 339tti Turiit Yogotu retired 1,760 geette. United States of America biyya abba John Biden fi Trump wal hudhaa harkatti qaban 5,550 active yookiin ammoo ammayyeessummaadhaaf hamma barbaaddetti fayyadamu atomikiin 1,389 gara gulantaa 2,361 available retired irratti ammoo 1,800 gahin biyyattiin Xianga muchaani Muangijungi China Ayen China Beijing 350 available active expanding nuclear kan jedhu ega marre France 290 United Kingdom yookiin England 225 Pakistan biyyi Arabaa Parvez Musharraf 165 Indian biyyi Shaarukan biyyi Shaakira akkasumas biyyattiin biyyi ajaa'iba daawwannaadha biyyi Matama Gandhi 156 Israa'el biyyi basaasaaf akkasumas kola sarvarii addunyaa waliin dhahuun beekamtu 90 irra geette active available North Korea Xiang Ping Jong Chong Jong Mr. namicha guddaa furdaa Korea Kaaba Kibba Koreaatii fi akkasumas tiriitii agarsiisa United States Japan irratti estimated 40-45 nuclear bombs dropped during World War II addunyaa lammaffaa irraa gara guddina addunyaa sadaffaatti today's nuclears the weapons have to be used in war only twice at the end of the World War II. The United States dropped a nuclear bomb called Little Boy on Hiroshima, Japan on August 1945. Haleella gurguddaa United States August yookiin ammoo hagayya 9,1945 egaa
tarkaanfii gurguddaa fudhatteeni haga ammat kilometers 15 which levels the most building within that at miles radius mile tokko irratti shock we have to the follow blast of the heat degree centigrade kuma jaha baqqaana lafaa akkasumas degree centigrade Fahrenheit dan kudhan 830 irratti which engineered and created any the flammable wa heddun the blast on firestone finally explosion produces results thus the ionizing radiation in the lingering radioactive alien dhalachuu sin dandeenye daa'imman hedduun irratti miidhaman harka guddayyaa keessatti mootummaan kana wal qabsiise 1945 akka gabaasni jedhutti Jaapaan egaa har'a michuu Ameerikaatiin haa ta'uuti malee Nagasaki total leaders in still to develop namoonni 39 kan itti dhabaman qaama hir'uudhaan kan ittiin jurii ta'an 25 nuclear escalation during the Cold War. Ega escalationiin kun kan maaliiti? Har'a Hiroshima Nagasaki kun nuclearii kana caaluun harkaa qaban Mr. Vladimir Putin har'a immoo egaa Ameerikaan lola dhugaa fakkaata gara barbaaddaniin koottaadha basaasa Chaayinaa fi akkasumas Raashiyaan Kooriyaan natti gaggeessituuf ammoo an deebii gayaa qaba jechuun deebiin kenname. At the opening of their meeting, Kim spoke of his country's unwavering position to further develop its friendship and ties with Moscow. Qabbanni diilallaa qabbana taate fakkaate walitti qoosuuf amma dubbiin Raashiyaa ashaboo natti jedhe John Biden United States baharra hanga kaaba kibbarra hamma dhiha gidduu gala irratti tarkaanfii bakka barbaaddetti fudhachuuf nageenya lammiilee addunyaa eeguudhaaf wanti na daangessu hin jirudha. Yaa'iin baqqaana Switzerlanditti taa'amus deemus hidhannoo Raashiyaa hiikkachuuf jimbilfachiisuudha fakkaatti. Qoshiin yookiin husuusiin masara White House keessa amma bahaa jiru. Treated that limit nuclear weapons because that's the broad the legality of the destructive potential of the nuclear weapons. The government have the negotiated armed control agreement such as 1970. Dhugaa qabdu ayyen haa ta'uti Proliferation Treaty NPT jedhamu amma harka koo jira jetti United States strategy kanaan wal qabsiise 1991 Armed Radiation Treaty start United States goote keessa NPS that's purpose inhabit spread nuclear weapons ayyen gama tokkos soso'uu hin dandeettani Zelensky yookiin Mido Zelensky prezidaantiin Ukraine nama nagargaaru qabannaan yaayyuu imale qeeko deeffadhaa jira masaanummaa Chaayinaa fi Taiwan namtittiin guddayittiin furdoon funyaan fungee tan Taiwan Ameerikaa jajjabaadhaa yeroo warra shororkeessitoota akka Ruusiyaa meeshaa hiikkachiifnu ammaadha G20 irratti takkaa hin eeggamne Indiyaan dhaquun President John Biden waa malee miti Ishkeeke jecha dhiichisuun warra Kooriyaa kaabaa fi akkasumas Vladimir Putin baasalaata moo mishaan shuang shing chang chung chung cha ayyen Beijing kanaaf ammoo an qophiidha jetti Treatiin agarsiisa waraanaa kun NWS one kanan Treaty thus NWS agree not to help NS develop the obtain nuclear weapons jetti Korean kaba dubbin kanamiti the both classifications the further agree in Russia within the North Korea jarana dubbin garam demti digdamilama so North Koreans the famously withdraw from that treaty saditi ayyen biyyoonni kudhan sadarkaa kanaan wal duraa duuban deemanii Korean shantamatti ol siiqe jetti which countries have the most powerful nuclear weapons
Al Jazeera akkasumas CGTN waan ajaa'ibaati intalu. Agence France ammoo dubbii kanaaf deebi. The United States has the most powerful nuclear weapon in the world jedha. Garuu taatu malee hinaaffaa warra kaanii ammoo wal coqalaasutti argama. Uumamni rabbii keenya ammoo maal hojjetaati jira. Namni hoo gara amantaaf amantii qabutti hamma waaqa kadhataa jira kan jedhudha. Eeyyen baqqaana biyya Raabaatii fi Liibiyaa daawwanneet walitti deebina. Maaltu ta'uu deema? Asteroidiidhaan gadda galgala kan addunyaan haalte dandeettii saayinsii hawaa akkasumas ammoo uumaa ji'a rabbiitii fi saatalaayitoota yookiin ammoo orbitiiwwan irratti marsaa baqqaanaa qubanne jedhu. Rabbiin ammoo kana dalage viidiyoo kana daawwadha walitti deebina. An इंजीनियर कि क्या 10 किलोमीटर फैले हुए एस्ट्रॉइड पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि नहीं? क्या हम ये भूल चुके हैं कि दुनिया पर kabajamtoota hordoftoota keenya kutaa jalqabaati. Hariiroon United States democratization during 1919 but the limit progress thus resolved after the Vladimir Putin rose to the power 1999 reduced energy export that the filtering investment in the customer demanded have the contributed. Ega hali imamata nuti barakuma lama fi kudasadi USA wajjin fooyyesine gara humna jabeeffachuutti nuceessise jettiin. Haa ta'uuti hariiroon United States fi akkasumas ammoo Amerikaadha 1992 gaarii ta'uyyuu haleellaawwan biyya Iraaq nuclearii hidhate Saddam Hussein jedhaniin wal qabsiiseeti. Obama administration dhimma kana jijjiiruu isaatii wal qabsiite jedhu. President Donald Trump waan kana fooyyessuu deemuufis baqqaanni Amerikaadha akkasumas Kooriyaa kaaba Chaayinaadha fi Raashiyaa gidduutti deemu amma immoo Taiwan dabalatee biyyoota masaanuu afran lameen xixiqqoo fi saddayyaa guddan yookiin warra masaanuu sadeen gidduutti wal hammataan garam deemti. Afrikaa saamadhaa fi Afrikaa goyyoomsaa Chaayinaati. Uumama rabbii keenyaatiin wal qabsiisee kamtu kam dhaqqabadha. Jarri tun dhiiroof gubbatti waa ilaalaa jiru kan jedhudha. Baqqaana asteroidii kennaa kutaa itti aanutti egaa kan Afrikaatti bu'aa jedhame yoom bu'aa? Ameerikaa fi Kanadaa barbadeessuuf kan jedhu asteroidiin odeeffannaa bahee yoom laata? Eeyyeen kabajamtoota hordoftoota keenya osoma mi'aawu sagantaa keenya beellamanneet walii dhaamannee jirra. Hundi keessanii like, do it, share, copy, link, favorite gochuun commentii jalatti technology jedha barreessa. Waaqni hunda keenya baraarina. Qiyama asteroidiif qiyama Amerikaa, Raashiyaa gidduuf Kooriyaa, Chaayinaaf warra Taayiwaniitii fi akkasumas eeyyeen haalli haala caalu ammoo yaachisaa ta'e kan galaanni lafa jalaan namatti dhohu akkasumas halkaniin eeggatee jabaan mootii mootota nama cimisiisuudha. Horaa bulaa deebanaa isiniin jira. Peejii kenna TikTokii duubaan jiru YouTube keenya subscribe gochuudhaan nutis isinii deebisna. Kanneen follow nu taasiftan follow keessan saffisaan isinii deebisna. Kanneen video kenna like gootanii jaalattan nutis like isinii goona. Hamma video kenna jaalatanii isin dagaagsatan nutis video keessan saffisaan isinii deebisna. Eeyyeen qopheesseetiin istiidiyoo irraa kan isinii dhiyeesse an injinar Gaaddisaadha. Dhaloonni baratee diinagdeedhaan cehe yoomillee gaaffii barbaadeef akkasumas qaroomaaf imala icciitii milkaa'ina isaa keessatti of argaadha. Horaa bulaa deebana.